Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu ammee fi akkasumas oduu wayitaawaa soora gurraa ta'an qabannee dhiyaannee jirra. Kan biyya keessatti kan biyya alaa qabna. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kiyya. Itti aansuudhaan gara mata duree oduu amma qabadheetti isin dabarsa. Oduun jalqabaa yakka gudeeddii fi ajjecha daa'ima Simboo Birhaanuu irratti raawwatame wal qabatee namoonni shakkaman 3 to'atamuun dhagahamee jira. Ta'ullee dhugaa fi haqa daa'ima Simboo Birhaanuu baasuuf sochii taasifamaa jiru wal qabatee gufuu ta'uudhaaf shirrii xaxamaa jiru waan jiru fakkaata jechuudhaan hawaasni naannichaa shakkii qaban ibsanii jiru. Dabalata oduu kanaa qabna. Oduun itti aanu immoo oduu ammeedha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi yeroo lammaffaatiif pirezidaantii paartii badhaadhinaa ta'uudhaan filatamee jira. Akkasumas haasaa baniinsa kora paartii badhaadhinaa irratti inni dubbate fakkeenyaaf amantanis amanuu baattanis ilaalcha siyaasatii fi eenyummaa isaatiin gannoota 6 dabran nama tokkollee toorchi goonee hin beekne kan jedhu akkasumas ajjecha gannoota 6 dabran guutuu biyyattii keessatti raawwataa ture keessatti harka hin qabu yookaan keessaa harka hin qabu kan jedhuu fi birmadummaa biyyattiitiin wal qabsiisee wanti inni dubbate bal'inaan odeeffannoo bal'aa irratti qabadhee jira. Ajjecha daa'ima Simboo Birhaanuu irratti raawwate wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Ibsa baaseen gara jabummaan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kan daangaa dabre jechuudhaan ibsee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Dhugaa fi haqa daa'ima Simboo Birhaanuu baasuuf sochii taasifamaa jiru irratti shirrii xaxamaa akka jiru shakkii qabna jiru jiraattonni. Shawaa lixaa aanaa meettaa walqixxee ganda roggee eelatti daa'ima ganna 10 gadi Simboo Birhaanuu gochi gudeeddaa erga irratti raawwatameen booda haadarraan raafamtee ajjeefamuun torban kana ture. Lubbuu isii haala baay'ee gaddisiisaa ta'een galaafatamtee jirti. Ajjecha gara jabinaa daa'ima tanarratti raawwatee wal qabatee bulchaan aanichaa obbo Birhaanuu Ajjama shakkamtoonni 3 to'atamuu BBCtti himanii jiru. Akkasumas qorannaa dhimma kanaatiin wal qabatee qaamoleen dhimmi kun ilaallatu hundumtuu dhimma kanarra jiru jedhee jira. Ta'ullee namoonni yakka kanaan shakkamanii qabaman jedhaman kunniin kan shakkamanii qabamuu qaban osoo hin taane kan biroo akka ta'an hawaasni dubbataa jira. Bakki daa'imni tun itti ajjeefamte mana maatii ishee duuba akka ta'e maatiin dubbatanii jiru. Ollaan ishii kan ta'anii fi maqaa kiyyaa na dhoksaa jechuudhaan BBCf kan dubbatan. Daa'imti tuni dura suuqitti ergamte suuqirraa deebite booda maatiin yoggaa iyyaafatu hin argine. Mana maatii isii duuba iddoo mana nyaatatii fi iddoo mana puuliitu jira. Iddoo kanatti waan uffannifte fakkeessuun rarraasanii kan argamte. Bakka kanatti immoo namoonni baay'inaan argaman qaama nageenya eegsisu yookaan raayyaa ittisa biyyaati jedhanii jiru. Akkasumas sa'aatii isiin ajjeefamte sanitti namoonni naannawa san jiran qaamuma nagaa eegsisu kanaa fi raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamanidha. Ollaan maatii kanas yookaan ollaan maatii daa'ima kana akka jedhanitti guyyaa ajjechaan raawwate kana poolisoonni dhufuun suuraa kaafatanii deemanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Kuni hundi ta'ee osoo jiru qaamonni yookaan amma shakkamtoonni amma to'ataman kunniin qaamota kanaan kan walitti dhufeenya hin qabne akka ta'an hawaasni dubbataa jira. Namoota nagaa qabanii hidhuun kun immoo dhugaa jirtu baasuudhaaf sakaallaa ta'uu danda'a jechuudhaan shakkii qaban ibsanii jiru. Haqa isii baasuuf immoo qaamni dhimmi ilaallatu hundi dirmannaa barbaachise taasisuun barbaachisaadha. Akkasumas waamicha goona jedha hawaasni. Kanaaf haqa daa'ima tanaa baasuuf qaamni dhimmi ilaallatu hundi waan barbaachisaa ta'e yookaan gumaacha barbaachisaa ta'e taasisuudhaan haqa isii baasuuf hojjetuu akka qabus nullee asumaan dabarsina. Gochi akka kanaa kun immoo gocha daa'ima nama kamii irratti raawwatamuu qabu. Daa'ima tana